ani adadan ummata keenya kana rakkataa kan koo kanatti gadi deemadhuun ruuhiin koo raahana gootibbo keessi kan koo dhadhaa dhuga maali jennaan yoo waan hin dhabe taa'ee wajjiniin daabboo cabsadha isa mul'ate qofaa miti isa mul'anne hin jedhaa irra laal silaa hin himatamu garuu raahaan qaba daabboo koo wajjiniin cabsadhee nyaadde bishaan koo itti qabee aayyoo guddootti bishaan qabee sii galee anaa nyaatu yoo waan sii godhu dhabe anaa nyaatu jedheetan keessi kan koo raahaa ta'e yaara galfadheen biraa deemu wallaahi akkan yeroon immoo waan godhaafii jiraan immoo natti dhagaame immoo halkanuu gammadaan bula guyyaa maaliyyaa maal guyyaa softaga wayittiin jiraa fi daashoo hawaasni koo sababa kan koo bishaan dhuguudhaa deemaa laat hawaasni koo sababa kan koo bicuus immoo waa argataa laat hawaasni koo sababa kan koo rakkoo irraa of falaa laat jechuu qofittiitu natti dhagaama waan ta'eef bakka haa xiqqaattu haa guddattu wayittiin sii jiraa aan qophaan of qophaa jiraachuu dhalatee miti sii galeera akkuma kanaan dura jedhe gaaf tokko ministeera wayitii ammumaa biyya keessa jiranii qaallichi ministeera dargii keessa turanii maal barbaaddaa naan jedhan maaliin barbaadda jennaan aayyoo shawaa keessatti naannoo magaalaa Finfinnee kana keessatti koboota duudatti baaddattee deemtu koboota si yoo manarreetti deebisaaf laataa jechuu qofittiin na yaachisa durii jalqabe koboota maa gurgurutiin jenneen isa siin daakuu ilmoo siitii bittee galtus nan arga nan beeka daakuu yoon bituufi dadhabe yoomin koboota kana duudarraa buusee kara harreetti jijjiiree fi yaara galfadha laata ana irribana qaba irribana dhaba maali jennaan lafaa keetii lafeedhaa keetii irratti rakkatta isatu si quuqammoo lafee keetu si waraana lafee keetu si dira lafee keetu si quuqa lafee keetu waan akka ta'e ta'uu hin qabne si taa'isa kanaaf hunda inaasa'anu hunda dhiisanu hunda haasa'uu baatanu akkitti hunda dhiisanu moo hin jiru silaa laftii naannoo Finfinnee kun kanuma isiiti isiin garuu irratti koboota baatteeti baadiyyaa keessaa dhuftee qoraan baattee dhuftee gurgurtee daakuu isiin asii ilmoo isiitiin qallabuudhaa baattee galtu baala inceet jedhanii asii kan waamnanii baala maaligaa isa tokko maa inni kan jedhamu sun jedhanii haadha qoraaniitiin isiin haadha dhiiraati bar dhiirri du'aa fi hadha ga'e bar isii sanaaf jecha isii sanarraa kaasuuf jecha dhiirri hedduutitti du'e laakiin kaasuu dadhabuun achitti hafuu jechuu miti wanni isin naa beeytan wanni isin nuu beeytan gizee tokkichan ba'a kanarraa fuudhan jedhiniiti yooman bishaan obaasa laata ilaa gabaabumatti deebotaa kooman bishaan obaafadha laata beelaa koo amma nyaachisu miti yoomin gaafa inni facaafatee nyaatu yoo adda daabba tokko geessiteef beelee quufee bula bara laakiin yoo inni facaafatee sigalee qurxummiin kennanuufi jedhanii jenna waan inni qurxummiidhaan baafatutti kennanii waan ajaa'ibaati jilli egereef raayyaa abbaa maccaatiin durfamu Dubaay seene egaa raayyaa abbaa maccaa jechuun kana maashina takkaallee Oromoon Itoophiyaa keessatti argattee Itoophiyaan hin arganne Oromoon argataa jirti kun jechuudha galata Oromoo galata Rabbii jechuudha Oromuma keessaa garaan haadhaa burreedha akkuma jedhe Hacaaluun kaan ni miidha kaan immoo ni fayyada mootummaan Oromoo balleessuuf asiif achi kaata Oromoo irraa dhalatee osoo amantiin isan daangessin osoo dhabiinsi isan daangessin lammii isaatiif jecha kun akka kana gara Dubaay keessa jiru Dubaay keessatti maashina bishaan boollaa baasu akkuma kanaan dura gargaarsa karaa egereetiin qarshii miiliyoona 11 fi gara 600 ol fuudhanii gara magaalaa bakka hongeedhaan rukutamte jechuudha Boorana deemanii jedhan amma immoo maashina sana bituudhaaf gara Dubaay deemaniiti jiru waan haasaan raayyaan jedhe dhaggeeffatanii jirtu kaan ammoo Oromoo maqaa balleessuudhaaf jechuudha mootummaan halkaniif guyyaa waan hojjetu mee ilaalame viidiyoon kun social media irratti deddeemaa ture edit goggodhameeti kan viidiyoon kun babbareeffame haalaan jechuudha mee daawwadha ወነክሸኔ የኔ እናት ይቅርታ አድርጉን ወነክሸኔ ናቸው የአማራ ልጅ አርደው ንብረታችንን ዘርፈው አሁን ዛሬ ታረቁ ግቡ ብትሉን ምን ይዘን ነው የምንገባው ምን ጉልበት አለንና ነው እና የኔ እናት እንደዛ አርገው አማራን እንደ እንጨት አንዲት ባልቴት እንደ ስጋ ገለው እንደ ትርትል አርገው አጥሩ ላይ ሰቀሏት ሲያቲቱን እንደ ስንጥቅ አርገው የዘጠኝ ነፍስ ወጡ እንደ ስንጥቅ አርገው ልጇን በጎና ኑሮ እሷን እንደገና አረዷት ደሙን ሰዎቹን ዋማኩሳይ ላይ ሰዎቹን ርድ ያርገው ደሙን እንዲያንቆርቁረው
እንዲህ አድርገው ጥጥት አድርገው ካሉ አሉ ደም የሚጠጡ ይጠጡታል። በደንብ ወደ ሆዳቸው ያስገቡታል። ይጠጡታል። በወዲ ሆዳቸው አስገብተው ይጠጡታል። የሚበሉት የሰው ስጋ ነው። የሰው ስጋ ምን ይላቸዋል? ጨው ጨው ይለናል ይላሉ። ትንሽ እንኳን ለአይምሮ ለአፍ አይቀፍም። ይሄ እንደዚህ ያለ ህዝብ አለ። እኔ እናትዬ ዋና እንደዚህ እኮ ነን ተበድለናል። አንቺ ውሸታ አስመሳይ ነሽ በጣም ውሸታ kana fakkaata ture kan oromoon akka waan bulguu ta'e akka waan nama nyaatuutti diraamaa adda addaa irratti hojjete jechuudha. Diraamaa kana kan hojjetaa jiru baay'isee uummata Amaaraati miti. Mootummaa kanatu iyyuu uummata Oromoo kana yookaan Oromiyaa kana balleessuudhaaf sirna aadaawist kan jedhamtu sana sirna durii sana sirna abbaa isaa deebisuudhaaf jecha maqaa Oromoo akka kanatti balleessa jechuudha. Oromoo jechuun kana Oromoo jechuun fakkeenya raayyaa abbaa maccaa kana Oromiyaa jechuun nama akka raayyaa abbaa maccaaf keessaa biqilchite kana Oromiyaa jechuun bakka isin keessaatti godaantanii itti jiraataa jirtan kanadha. Kan isin hadha maqaa balleessaa jirtan jechuudha. Oromiyaan osoo hin jiraanne Itoophiyaa biyyi jedhamtu tokkoof tokko guutummaan guutuutti hin jiraattu. Kan isin beekuudhaa qabdan jechuudha. Oromiyaa jechuun Itoophiyaa caalti. Itoophiyaa kan qabdee dhaabaa jirtu akka kanatti Oromoo qofa. Osoo Oromoon hin jiraanne Itoophiyaan biyyi jedhamtu tokko hin jiraattu turte. Qabeenya isiitiin jiraataa jirtu ilmaan isii garuu lafa sanarra jiraachuu dadhabee godaanaa ta'eetii bakka godaanne sanatti illee jechuudha. Daraan adda addaa irratti dhaqqabaa jira. Kanaaf Oromoo jechuun jara raayyaa abbaa maccaa kana. Fakkiin Oromoo, fakkiin Oromiyaa jara kana. Kan lammiin isaanii yeroo balaa uumamaatiin miidhaman galgalaaf ganama hirriba dhabanii lammii isaanii sana beela keessaa baasuuf jecha yookaan immoo hongee isaa mudate kana jecha saasila dhaggeeffataniitu waan raayyaan jedhe jechuudha. Qurxummii nama qurxummii jaallatu qurxummii osoo hin taane bakka inni qurxummii itti horsiisu. Isa barbaachisa. Sababni isaa haadha qurxummii yoo geessitee fi jette boris hin barbaada waan ta'eef ammas barbaaddee geessitaa fi namni sun argachuu hin danda'u waan ta'eef nama qurxummii jaallatu bishaan kenni bishaan bakka itti kuufatanu sana bakka qurxummii keessaa oomishamu sanadha kanatti gochuudhaa qabdu jechuudha. Kanaafuu Oromiyaaniif Oromoon nama isin maqaa balleessaa jirtan kun nama jara akka kanaati. Iskeessan irratti dhufaniiti miti yoo isin qalanii jedhanis isintu nama ajaadha waan ta'eef ituma qalamtanii jettaniiti ko lafa keessan dhaqeessin hin qalle beekaa. Kan biraa wanti nama suukkanneessu jechuudha. Viidiyoon suni YouTube irratti maxxansuun illee baay'ee ni ulfaata. Shaneedha jedhanii ajjeesanii ibiddaan gubu jechuudha. Mootummaa akka kanaatu nu bulchaa jira. Ibiddaan gubu ajjeesanii reeffa jarrillee gaafa booji'an hin ajjeesanii yoo harka kennachuu didan woboon jechuudha. Waraana mootummaa gaafa harkaan booji'ee jedhe ni kunuunsa yoo isaan mada'anii jedhanillee yaala itti hora. Jarri garuu ajjeesaniituyyuu diina Oromoo ta'anii ibiddatti qabsiisanii waan dhalli namaa takka afaan Oromoo dubbachaa yaa saba afaan Oromoo dubbachaa lammii ofii diina biraa godhanii jechuudha. Namummaan namatti dhaga'amuu danda'udha qaba. Yoo siyaasaan karaa taa'e namummaa Oromummaan nu keessatti argamu afaan Oromoo dubbattiif Oromoon jedhamtu baay'isawee. Viidiyoo sana gaafa argee jedhu jechuudha mataan na dhukkube. Diinummaa sadarkaa kanarra ga'ee jechuudha. Namichi kun maal godhaa jira? Amma maqaan Oromiyaa akkasiin guutummaan guututti lafti Oromoonis badee Oromiyaa wanti jedhamtus badee maqaan Oromiyaa bakka jedhamtus biyya sana keessaa kaansil akkasiin godhamaa jirtutti kan inni tattaafataa jiru jechuudha. Sirballee amma waan Oromiyaa jedhu sana Itoophiyaatti jira. Mee sirba kana daawwadhaa. Oromiyaa maaltu Aceen Oromiyaa maaltu gadhiisaa jedhe biyya ofii maaltu gadhiisaa jedhe isaan immoo Itoophiyaa maaltu gadhiisa sadarkaa kanarra jiru piippiin jechuudha. Mootummaan kun sadarkaa kanarra jira jechuudha. Sirba Hacaaluu isayyuu sirba Hacaaluutti qoosamaa yaa jiran Hacaaluu nyaate ilmaan uummata Oromoo imimmaan qofitti godhe har'ammoo sirba isaaniitiin kunoodha akka barbaada sirba isaatiin akka isaan itti godhan miira keessa nama galcha dubbiin akka kanaa. Inni kan biraa waan tokkotu jira beektu maali biyya keenyatti akkuma beekamu torban lamaan darbe kana keessa tsaggaa yookaan tsaggaa kan jedhamtu
abbaan manaa haati manaa isaa osoo nama biraatti wajjiniin ciiftu argee viidiyoo waraabe tokkotu jira. Viidiyoo sana irratti abashoonni maal godhu? Dubbi keenya irratti eenyuun namaatu qulqulluun hin jiru. Kan ifa baheef kan dhoskaadhaan hojjetamudha jechuudha. Maal godhaa jiru abashaan amma tisheertii fa'aa tsaggaa talkasakkasachi kaadacheen kan jedhu baasanii jechuudha. Tisheertii isaa fa'aa hodhataati jiru. Gar tokkoon ergaa qaba, gar tokkoon garuu qaaniidha. Safuun jira. Abashoonni safuu akka kanaan beekan. Draamaa fa'aa TikTok irratti fa'aa akka kanatti irratti hojjetu jechuudha. Tsaggaa talkasakkaሰች ካደች ነይ ውጪ ተብለሻል እኮ ማንያ ባለቤቴ ያውም ይሄው ቀለቤት አንተ ነህ waan ajaa'ibaati waan addaati baay'ee dandeessa taawwanuu ni dandeessa jennaani inni kan biraa Saaliyaa Saamii bilbilaan wanti siin dubbattee jirti mee dhaggeeffadhaa. Hello. 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 Hello akkam. Nagaa akkamatti fayyaadha? Fayyaadha. Eessarraa bilbilta ho'aati? Alarraan bilbilaa jira nama barbaadeeti. Tole ayyee obbo Taayyee dubbisuu barbaaddeeti? Maal jechuudha kun? Hayi Taayyee heerumuuf deemtaa? Anammoo ta duraati yoon fuudhee malee na heerumu. Hayi ati dhalaadhaami akkamiif fuutanii heerumta malee? Dubartii akka tiyyaas namni ni sodaata dhiirti. Hayi dubartoota kaan irraa maaltu adda si godhaati? Maaliif si sodaata namni? Afanii nama dhalchuun barbaada malee han dhaluun barbaade. Min tala sharmuuxa bayas jala wasak. Abooni dandeessa. Dubbi keenya irratti Saaliyaa Saamii jechuun harka nyaatettiidha. Hayyoota keenya wajjiniin fakkeessaa hayyoota kan keenya nama nyaachifteedha. Ofiisiitii immoo abiyyeedha. Abiyyiif Abbaayyi wanti walitti fide tokko ittiin hin jiru. Abiyyi bakka akka nama tokko mootummaa qabate mootummaa sanarratti uummanni Abbaayyiif kan galateeffatamuu qabu silaallee Mallasaa ture jechuudha. Har'a Abiyyiif Mallasaa walitti fidanii kan isin faarsan warri PP jechuudha. Haa ta'u baganuuf intinaa ta'e qabeenya keenya qabeenya Oromootiin ijaarame yookaan suphame waan ta'eef Abbaayaan qabeenya kan keenya sanarratti ilaalcha addaa yookaan mormii addaa hin qabu. Na gammachiisa maaliif jennaan Boris Oromoo iyyuu bakka qabatee jedhee qabeenya isaati qabeenya Oromootiin ijaarame waan ta'eef qabeenya kan keenya Abbaayyi qabeenya kan keenya akka kanatti ilaalaani. Egaan daawwattoota keenya sagantaan irraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture waan waliin turtaniif guddaa galatooma.